Waan narra madaamiin kunaan jette waggaa hamma kanaa ishee bira taa'ee guyyaa tokko jecha akkasii kaastee hin beektu, jecha akkasiis na gaafattee hin beektu jechuudha. Isiniin illee boru madaamiin keessa yoo isin gaafatte jecha akkasii jechuudha. Anarraa baradhaa. Akkasuma immoo dabarsitanii of hin laatina. Innis maal isinitti fakkaata? Firoota madaamii koo keessaa Itoophiyaa tasaafaranii jiran eengadda isa amma kan Itoophiyaa jiru bashannanaaf deemanii jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha isaanis ta'u zarii isaanii nama kamiyyuu haa ta'u biyyoota Awurooppaa kana keessa gara Eeshiyaa kana keessa malee Afrikaa deemanii hin beekan. Keessumaayyuu Itoophiyaa baay'ee balaaleffatu turan. Na jaallatu, nan hojjeta, nan kabaja, isaan na kabaju, waliin jiraanna malee seenaa biyya keenyaa fi haala biyya keenyaa jechuudha. Akkaataan isaanitti beekani waan ajaa'ibaati. Anaanuu na ajaa'ibii jechuudha. Amma maal isinitti fakkaate firoonni ishee kun jechuudha kan durbii isheeti yookaan immoo kan obboleettiin ishee kan deessu jechuudha. Deemanii jechuudha dubartoota yeroo ammaa kan manni barumsaa cufaadha mitiire. Deemanii Itoophiyaa Addis Ababaa kana keessa jechuudha. Bakka miidhagina qaba jedhamu tokkoon hambisne suuratti ka'anii istoorii irra godhachaa, piroofaayilii irra godhachaa waan hedduu suura argite madaamiin kiyya jechuudha kan jira. Fiddeen natti agarsiiste. Biyyi keessan amma haganuma bareedamoo itti. Itoophiyaan amma dhuguma hagas miidhagduudhamoo itti. Innan dura akkamitti yaaddaatiin jedheen. Ani ko'etti hamma kana bareeduu miti, hamma kana magariisa fakkaatu miti. Waanuma nyaanni gahaa fi bishaan gahaan keessa jiru kanatti fakkaanne jette. Dudduma na cite. Garuu viidiyoo sana yeroon ilaale ani iyyuu sapiraasiin ta'e. Garuu ani lakkii biyyi keenya koo rakkoo akkasii qabdi, biyyi keenya maal akkasii qabdi hin jenne. Biyyi keenya koo baay'ee bareedduudhaan jedheen. Biyyi keenya bokkaan jiraan jedhe. Shuufi ilaali akkatti roobaa jiru naan jette. Dhuguma ammoo jarri viidiyoo roobaa yeroo ammaa ganna mitiire. Akkaataa isaaniitti itti kaachisanii hin beektu kaameraa isaanii jijjammarra. Haa ta'u iyyuu malee unuma warra as jiruufiyyuu yeroo baay'ee Itoophiyaan kana taate dhageenya miidiyaa kanarra malee jijjiiramni Itoophiyaa kanadha. Miidhaginni ishee kanadha. Nama waan gaarii Itoophiyaa dubbatu arginees hin beeknu jechuudha. Isinii galee garuu jarri kun deemanii nyaata isaa, dhugaatii isaa, miidhagina kaaffii addisii jirullee dhugaa waaqayyoo anaanuu na ajaa'ibii jechuudha. Garuu akkasa beekutti akkasa dur haala kanaatiin Itoophiyaa keessa jiraachaa tureetitti moggo'ee ho'isee fi'an immoo jechuudha. Amma yeroo baay'ee isheen kan itti beektu Itoophiyoonni nama hamaa kan hojiin hin jirre hundi hiyyeessa, nyaanni dhugaatiin kan hin jirretti beekti. Miidiyaa kanarra saraatinyaa Itoophiyaa akkas gootee TikTokii gubbaa oottu, Facebookii gubbaa oottu maqaan inuma bada mitiire, inuma argina mitiire. Kuni hundumtuu isinii galee miti, kun hundumtuu miidhagina biyya keenya jiru, guddina biyya keenya jiru, maqaa biyya keenya jiru dhoksee jallinatti jechuudha beeksisee kaa'ee jira jechuudha. Isinii galee mitiire. Dhuguma ammoo uni mataamti keenyayyuu biyya keenya kan jennu hin jiru. Yeroo hundumaa qaala'insi jireenya akkas ta'ee biyyi sun akkas taatee bakka waa'ima dhimma siyaasaa kanaa qabatee waa baay'eetu jira. Amma isaanii Oromiyaan maalidhaa, Itoophiyaan maalidhaa minaamni kan hin beekan. Walumaa galatti Itoophiyaa ma jedhanii nu waamu malee jechuudha. Ilaa amma erga kaleessaatiin mana kanaa oduu waa'ima Itoophiyaati. Isinii galee amma maanaan jette isinitti fakkaata. Waggaa dhuftu yoo bokkaan deebi'ee dhufu anatu dura kee achi kaanaan jette. Inna tole rakkoon qabuun jedheen. Rakkoon qabu deemii bashannanee kana caalaa isa viidiyoo irraan argite caalaa qaamaan achi geessee argitaan jedheen. Inshaallah jette. Isinii galee garuu asirratti
miidiyaan gaafa iddoo miidhagaa sinii galamtire iddoo miidhagaasaa iddoo bareechaasaa iddoo bunni jiru iddoo kaaffeen jiru bakka iddoo bunnaa beetii bareedduu shi amma isaan kakkaasanii kan isaan ergaa jiran garuu icciitii Oromiyaa keessa magaalaa keessatu malee isaan warra baadiyyaa keessa hagamitti akka jiraatu haatiyyeessa abbaaniyyeessa hagamitti akka qotee nyaatu hagamitti akka jiraachaa jiru isaan waan irraa beekan tokko qaban haalli nageenyichaa maal akka ta'e sinii galee hin beekani isa kanammoo nuti zarree lakkii achi deemin achi lola jira achi kana jira maalii jira Itoophiyaan akka biyya akkasiiti jenne isa dur keessaa dhufne sana himuun nu barbaachisu ittiin nu arrabsu sinii galee ittiin illee nu tuffatu jechuudha kunoo amma biyyi keenya hagas miidhagduu ta'uu ishee baranii illee amma ugaa hin gammadan isaanillee sinii galee mitiire kanaaf intalli immoo maal jetti sinitti fakkaata intalli madaamiin erga Itoophiyaan akkas abbaa qabeenyaa taate erga akkas bareedinni jiraate maal biyya namaati hojjettuun ani jettu seetanii jenaan akkan jedhe abbaa qabeenyummaa akkuma jirutti ta'e xinnoo maallaqni keessaniif maallaqni keenya wal caalaa Itoophiyaatti toon hojjedha ta'e ani maallaquma Itoophiyaan fudhadhaa isan asii fudhadhu immoo gaafan Itoophiyaatti jijjiiruu hamma tokko birriin dachanaa ta'a jedhe isa guba keetette sinii galee nan cufe akkasittiin bukoo keenya akkasitti sasaabeen cufe jechuudha kanaaf maasiin jechuu barbaadeen yeroo darbe obboleetti keenya masaratti viidiyoo isaa hojjettee turte mucayyoo wayii nama warra walajjeessa wayii viidiyoo madaamii isheetti agarsiiste kunuu Itoophiyaan akkasitti wal qalaa jiru akkasittiin walajjeessaa jiru kan jettu madaamii isheetti fataffattee himte jettee maasiin kanaan dura viidiyoo sanuu hojjetteetti intalli sunillee jechuudha hamma madaamiitiin ati boru mootummaa keenya saasiyyuu icciitii baasta jetteeti amma madaamiin ishee ariitutti ta'amee jedhama kanaaf icciitii biyya ofii bakka walumaa galatti amma unatoma asii baanee gara biyya Ameerikaa gara biyya Awurooppaa deemne gammachuu qabna sinii galee isaan immoo biyya kana keessa gaafa biyyoota garaa dhaqanii gammachuu qabu hundumtiyyuu jechaadha hundumtiyyuu gaafa biyya nama isa kam aga'u sinii galee mitire hin gammada maaliif jennaan isaan ammoo as keessa jiru homaa itti fakkaatu garuu nama biyya biraatti immoo otoo kallattiin isaa danda'ame as dhufee jiraate hawwa jechuudha tokko kana lammata madaamiin keessan han barbaadde waa'ee biyya keessanii sinaa gaafattu abadan biyya keessanii tuffatiina madaamiin madaamota kabirratti biyya keessanii tuffatiina amma ishee yoo galte maaltu na dhibeen maatiin koo Wallaggaa keessa jiraatan Finfinnee na waliin galtu malee otoo galteeyyuu jechaadha dhugumadha garuu na waliin galuu baatteeyyuu Itoophiyaa akkas magariisa kana jette dhugaadha magariisa kana akee arguun qaba jette sinii galee mitire yeroo amma bukkaan jira jarittiin akkaataatti istoorii isaanii anaanu baay'ina ajaa'ibee jira lakkoofsa jaraa siin qabu malee sila viidiyoo isaa siin agarsiisa bilbiluma madaamii ofuma ishee natti agarsiiste intallillee akkasii jechuudha sinii galee haa deemani ani Itoophiyaa jiraadhe isaa dhuftu rakkoon hin jiru ani Finfinnee mattasi madda ofii isaaniitti isaanii yookaan makiinaas ta'uu bakka bulanis kontraata fudhatanii bakka bashannanaas kan deeman maallaqa isaaniitti biteera wattuma iddoo maatii koo dhaqani maaliif ennaan Wallaggaadhaan danda'amu fagoodhaan jedhan malee maatiin keenya akkasiidha baadiyyaadha jireenya baadiyyaati minti shiquun jedhu sinii galee wajjin fo'an jedhaan akkuma isaanii kanatti bakka isaan amma Addis Ababa keessa dhaqanii yoo waan Addis Ababa keessa jiru argite yoo dhufte Itoophiyaa hundi akkasuma seeti maanna dhiberee naan wajjin fo'aa jedhee gara biyya isheetti adeemtu malee gara maatii kee yoo akka jette hin danda'amu jedhaani hin dhufan isaanii jedhaani fagoodhaan jedhaan maanna dhibee anis immoo turan otuma galtee yoo gaaruu inni guddaan jechaadha inni guddaan bakka biyya keessan
hir'ina isaa abadan internet irraa haageessu karaa barbaaddii haageessu rakkoon hin jiru. Garuu boru gaafati galtu jechuudha. Gaafati galtu saraateenya biraan dhufuu dandeessi. Sinii galee bakka kee akkasuma immoo mana firasaanii gaafa deemanii saraateenya Itoophiyaa arguu danda'u. Sinii galee mitiire dur jedhan dur Itoophiyaawwan keenya firoota isaanii keessaa daa'ima kana ajjeestee jirti jette. Sodaatanii dhugaa Itoophiyaawwan sodaatanii baay'ee ana mataa koo jechuudha. Waggaa tokko guutuu ana dura kan ufteetu Itoophiyaawwan baatee baddeetti. Alarraa hojjechuuf ji'a tokko hin teenye jette. Baatee baddee dubbuu ishee dhibamte. Anaan echaadha dhugaan isinitti yeroo gadi baasee qoshaashaa gatu waggaa tokko guutuu mucaa dhiiraa hin jira kan waggaa 6-7 isatu na waliin deema. Waggaa tokko guutuu waan ani qoshaashaa achi buusee bararee baduu wayi itti fakkaate yaadu ani waaqayyo beeku. Afaan baraa yeroo dhufe bakka mucaanis na biraa hafeenis ofuma koo hojjedhe waa'in bakkeetti badanii hojjechuu na keessa hin jiru. Kuni maarraa kan ka'e ani kan hunda quban qabu. Sinii galee kan duraan Itoophiyaawwan mana sana jirtutu jara jiilsee jira. Otoo kan duraani suni hojjettee biyya isheetti kagaltu taate jarrillee ana shekkani. Sinii galee kanaaf iyyuu walumaa galatti saraateenya ganaa uftuufis lammii keessanii akkasuma immoo gaafa bakka biraatti Itoophiyaawwan arganillee akkan balaaleffannetti jaalala bakka sinii galee mitiire buhoo keessan oskadhaatu bishina keessan itti madda bakka hir'uu keessan oskadhaatu guutuu keessan itti madda. Isiniifis kabaja darbeellee lammii biyya keessanii gaafa mana san uftuuf illee kabaja jechuudha. Isheenillee nama biraa Itoophiyaawwan yoo otoo atiin galiin nama biraa naaf fiddanaa jettis ammaa kana jechuudha. Maarraa kan ka'e kun gaarummaa fi jabinaatitti agarsiistu nama biraaf illee ta'a jechuudha. Kanaaf akkasitti obboloota koo icciitii maatii keessanii, icciitii waa'ee jireenya keessanii, icciitii hir'inaa fi rakkina Itoophiyaa keessa jirtu abadan arabootatti ni miidha. Sinii galee akkasitti of eeggannoo godhadhaa.